rukutee dadhabee gabaasa biraa gallakisa akka Oromoon hundi yookaan saboonni hundi karayyuu sana balaaleffatan. Maqaa namaati waan lafa tana moggaafnuuf lafa tanarraa namni abbaan argan dhiibeen nu balleessuu hin danda'u. Maqaalee wal fakkaatantu deddeebi'a fakkeenyaaf roobaa, fantaallee, hawaas. Iyya babiyyee mitire maqaan isaanii sun akka hin banne itti moggaafta. Sirni dur kadabre kana nurra kaa'e malee kun hojii keenyaa miti nuti. Karrayyuun waanuma salphaadhaaf tarkaanfii cimaa fudhata haga lubbuu balleessutti. Yoo miidiyaa kana asii qaamni biraa isinitti dhufee fudhatu ture isinis hin fudhattanii bar akkuma malee. Gadaan dimokiraasii wanni jedhamteef tanaaf gammachuun tun dhabamnaan dimokiraasiin hin jirtu. Aadaan icciitii qabachuu, aadaan wal tikfachuu, wal eeguu. Osoo nan gaafatiin ni naasun amma waan ati na gaafatte si himee beekadha. Malee yoo ati na gaafatte wajjin jaasaa. Giddugala aadaa Oromoodhaa kana keessa abboonni gadaa kun hunduu biiroo qaba nuti karrayyuun biiroo. Biyya abbaan ammatti dhufee jennee beekta baran. Finfinneen amma abbaa argattee.